Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin cufaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa baroodaa isin daawwachiifnaatiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Dura bu'aan mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa baroodaa kabajamoo barsiisaa Taajuddin Jundiim haasawa baga nagayaan dhuftanii keessummootaa fi maatii barattootaatiif taasisaniitu jiran. Kolega kabajamoo Muhammad Yuuyee waliqqabaa qorii gamtaa maatii mana barnootaa kabajamtoota barsiisota keenya kabajamtoota abbootii maatiidha kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota barattoota keenya kan qabxii isaanii kan bara 2017 arguudhaaf asii waliin qabamtan guyyaa irraa kana gaalaffaatii ta'an guyyaa itti gartan waan ta'eef baga gammaddanii baga nagayaan dhuftanii jedha. Guyyaan irraa kun guyyaa laffaatii amma tokko guutuutti laffaatanii akkasumas barattoonni kutaa 12 laffaatii waggaa 12 guutuutti laffaan qattiin bu'aa isaaniitiif qormaataaf kan haramayaa jira kan karraa galee isinis akkasumatti bu'aan keessan kan walitti hidhamee xumura irratti immoo akkasuma kutaa 12 kabara dhufu qoramuus kaanis akkasumatti ittiin qopheessanii guyyaan irraa kun guyyaa barataan tokko tokkoon bu'aa isaa dalagaa dhufee fuulbana irraa eegalee hanga wata hojii kanaatti waan takka takkaan dalagachaa dhufee hatti wal hidhamii hidhama isaa harkee maatii isaatti gammadu jechuudha. Bu'aan kun akkanatti dhufe kana caalaa lafeetii jira. Namu akkuma laffaatii hojii isaatii hojiilee bara kana dalage takka takkaan wal hidhamee haa dhufedha. Ammas barataan keenya osoo seenye wanni isaa fuula dura isaa afataa waan guddaadha. Keessaafuu kutaa 12 achirratti kan beekamu jechuudha. Kutaa 9 10 12 eega barate wanni inni amata 3-4 kana keessa barate bakka takkatti itti dhufuu danda'a. Jalaa bilcheessuun jalaa qo'achaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Teekinooloojiin akka nun soomsu irra guddaan namaa halkan tiiktook irra bultanii Hanamo TikTok barnootaaf itti fayyadamuu jira. Hamo YouTube adda warra kutaa 12 kan madaqee tutoriaalii jira. Kutaa 9 hanga 12 kan viidiyoodhaan galakkifama. Achirraa hubachaa deemuun achirraa jalaa bilcheessaa deemuun barbaachisaadha. Kanaaf bu'aan kun kan isin gammachiisu waan ta'eef baga gammaddan isin jechuun barbaada galatoma. Walaloo bashannansiiftuu fi barsiiftuun afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin barattoonni shamarranii gamtaadhaan wal jalaa qabuudhaan barnoota guddaa dabarsaniitti jiran. Walaloon teenya jalqabaa Ingiliffaati. Good morning everyone, welcome to Excellency, our Honorable Teacher Center Justin and the student, all our school society and the customers. First of all, how are you? I am very happy for your coming to a nice impartation and interesting our school ceremony. So today is a difference to you because today is the day of the acceptance of the your learning outcomes. Therefore, please excuse me by the way. I hope I find your sum of learning benefit and our comes overall your attention with me. Therefore, learning is a basic of all professional skill and a basic of teaching and learning sanitation. And education is a basic for a good behavior change and successful of the new generation. And also a basic of good transformation, change leadership, and a basic of every implementation. Overall importance for affection and consistent and responsible or right responsibility. So that institutional school is
Central of we will be learning for skills about science and technology. And the more critical and fundamental changes for our future life and lives. Therefore, educational learning is a basic of development for international communication skill. Since I happy to good see your learning again. The way of our interesting for we will be changed to zero. So that overall I will be education. I will feel education in all Oromo. I love you. Thank you very much. Unit we will be see. Goodbye. And Let me introduce myself. Thank you for giving me this opportunity. I'm very glad to be here. I'm excited or I'm happy to be part of this school. First of all, my full name is Dachas Ibrahim. I come from Baroodaa. I was born in Ethiopia, especially West Hararge. I was born with my father and my mother in 2000 according to Ethiopian calendar. So, I'm one student of Baroodaa Secondary School of grade 10. If Allah say, I will start of grade 11 next year. And also, my future plan is if Allah say, I wanted to be a doctor. Because I will be a doctor. if I become a doctor, I will save many people. And I want to help my people and help my family. I would like to everybody congratulate. Today I wanted to say about Congratulations. 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 I would like to everybody congratulations. Today I want to do education. Education is the most important thing in our life and it is key to better future. About education is not just about the school. People can learn from a school, book and experience and other people. So without education, lives can be more difficult. Education means it's a key to better future. That means open door to success. For example, English language. English is the first language of the universe. We live in it because it is a language which different people around the world to just communicate. If you know English, you have access to contact with different people. So English is very important. Education means it is very important. That means a key concept of all life and other things. So education is first. I wanted to say that. Thank you. Thank you. Walaloo qiyyaas gaawaa barsiisota korra dubbata. Hangafa beektotaa yaa qartuu dhalootaa, abbaa doktorotaa kan saayinistootaa, yaa abbaa hayyootaa, abbaa piroofeesarotaa, beekumsa dhaalchifte hunda barattootaa, yaa burqaa beekumsaa dungoo taateen ibsaa, yaa burqaa beekumsaa dungoo taateen ibsaa. Barsiisaan dukkana balleessaa, lammii isaa barsiisaa, hundumaa leenjisaa, biyya isaa guddisaa, yaa abbaa beektotaa barsiisaan gaaddisaa, yaa abbaa beektotaa barsiisaan gaaddisaa. Gallaala barsiista karaa agarsiista, farra dhala namaa doofummaa mancaasta, galaa ilma namaa beekumsa facaasta, biyya tajaajilta beela jalaa baasta, yaa abbaa beektotaa dungoo taateen ibsaa, yaa abbaa beektotaa dungoo taateen ibsaa. Baddaa fi gammoojjii hundumaa mul'attee, dhaloota dhaalchisuuf jabaattee hojjattee, baadiyyaaf magaalaa hundumaa naannoftee, akka ibaaduu hangaatee mul'attee, biiftuu barii baatu beekumsaan fakkaatte, biiftuu barii baatu beekumsaan fakkaatte. Amala barataa hundumaa dandeessee, isa gurra hin qabne mallattoon garsiifta, dhiiga tokkoon laaltaa yoo maddaan babaasta, yoom loogii hojjettee garaa nama raasta. Hundumaa si biratti argama marti beekumsotaa, madda masnooyaatu daandii irra dhaloota, kan namuu hammaarratu akkuma keessa isaatti, inni kaan injiinara, inni kaan piroofeesara, inni kaan doktora, inni kaan barsiisa. Galanni kayyoon dhumaa jabaadhu barsiisa. Galanni kayyoon dhumaa jabaadhu barsiisa. Hundumaa si bira kam himeen kam dhiisa, eenyutu dandamee laalee harkee dhiisa.
foolii urgaa shaatu sammuu nama jiisa innis barbeekumsaa isin nuuf ergisa innis barbeekumsaa isin nuuf hamtuun silqunnamin bakka deemtu maraa hamaan silqunnamin bakka teessu maraa qoreensi waraanin bineenyi siniddin gammachuu malee gaddi silqunnamin isa siifinaaftu hunduu nagaan harkin isa siifinaaftu hunduu nagaan harkin isinis barattoota dhagaa yaayaa firaa kan xiqqaa fi guddaa hundi hiriyoota kan fagoo fi dhiyoo hunduu waliin turre ji'a 10 guutuu waliin jooraa turre yaada wal jijjiirree waliin nyaannee dhuunee kan wal hin beeknelleen asitti wal barre amma yeroon keenyaan kun waddaan baane amma yeroon keenyaan kun waddaan baane garuu warri maatii quba qabdu ijoollee warra qullaa fi gullafa kaamee wayyaa warra ammayyummaan qalbii isaanii dhaalte warra beekumsarra oduu sammuu dhaalu an baay'ee na dhibe yemmuun taahee laalu an baay'ee na dhibe yemmuun taahee laalu barataan inni durii barataan inni kaataan kitaaba isaa banee waa dubbachuu kaata barataan seenaa barataan inni amma kitaaba isaa cufa tiiktookii feesbuukii isaa bana waan barumsaa hin jiru bitaa isatti gale akkuma har'aa ta'a ganamaa fi galgala waan isa hin galchine wal keessa xiinxala abaluu asiin baatee abaluu asiin bahee waan hin jedhu qofa maaf hin jettu kaatee jedhee wal haleela arraba qaratee kanaaf warri maatii akka dhalli keessan baratu guddatee ofiifis maatiifis akka ta'u bu'aa qimmiitaa guddisaa guyyuu jala bu'aa. Yaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo guutuu gabaasa kanaa kutaa lammaffaa irratti bal'inaan qabannee kan dhiyaannu taatiin har'aaf turtii gaarii isiniin jennam.